Yaa warra gammachuun namaa hin gammachiifne, yaa warra gammachuun namaa naasiftu, yaa warra gammachuun namaa gaddisiiftu, yaa warra gammachuun namaa iddoo guddaa qabduuf, yaa warra gammachuun namaa iddoo guddaa hin qabneefis hundi keessanuu galatooma, hundi keessanuu galatooma. Salaamtaas hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hayyeeka bu'aa baay'ee keessa bu'aa baay'ee hedduu keessa darbanii dhugaa dubbachuudha fi namoonni sagantaan kun galma gahee namoonni yookiin addunyaan akka gara keenya mil'attu godhuudhaaf taatee baay'ee bu'aa baay'ee dadhabbii baay'ee hirribetti dhabanii waan baay'ee keessa taranii sadarkaa kana gahanidha. Uddaa guyyaa torbee taree jira dubbachuu hin wallaalle garuu namoota baay'ee dubbataa ture waa'ee kana irraa sooshaal miidiyaan akka jiru baay'ee hedduu nama gammachiisa. Itti deebina isa kaan jechuudha. Amma garuu dhimmin dubbachuu dhufeefu dhugaa rabbii gammachuun teennatun akkanumatti itti nu haafuftu. Rabbiin gammachuu teennatan akkanumatti dhumaa fi jalqaba nuuf hin godhini dhuma nuuf haa godhu akkanumatti gammachuu kana nuuf haa dabalu jechuun barbaada. Akkasumas obboleewwan muslimaa baga gammaddan baga gammanne alhamdulillah summa alhamdulillah jechuudha. Bara darbe keessa waggoottan darbe keessa waan keessa tarree waan taane ni beeytanii namoonni baay'een akkaataa isaan itti hidhamanii itti diinii isaaniitiif namaa gadi ta'anii waan baay'ee itti dararamanii sadarkaa kanaan gahanii rabbiin ammallee umrii isaanii haa dheeressu jechuun barbaada. Waan biraa waan jedhu hin qabu. Baga rabbiin nu gammachiise. Garuu dhimmi kiyya har'aa viidiyoo ka irratti ilaallatu isa lama jechuudha. Kaleessa galgala yoo argitanii alhamdulillah Shee Alamuddin jechuudha badhaasa ulamaa kennaaf Haji Ibrahim Haji Tufaa fi yookiin akkasumas pirezidaantii majlisa yeroo kanaatiif badhaasa makiinaa Jaappaan irraa kan dhufe kan akka Dr. Abiy qabatu sani jechuudha kan isaan badhaasanii akkasumas immoo Dr. Jeelaan kennaaf jechuudha kabajamaa jaallatamaa dhugaa dubbachuudha fi Dr. Jeelaanidha kan sadarkaa kanaan gahee bu'aa baay'ee keessa taree xiqqaa dhageeffachuu guddaa dhageeffachuu sadarkaa ofii namaa gad uf buusee jechuudha. Ittillee dhahamee ittillee reebamee sadarkaa kanaan gahee akkasitti international qur'aaniin jechuudha biyyoota 56 irraa dhufanii dorgommii godhuu jechuun waan xiqqaa miti akka xiqqaatti ilaalinaa bu'aa bayii meeqa keessa akkasumas immoo international Oromiyaa yookiin Hibrat Baankii Oromiyaa hedduu nuuf galatooma dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon kana wanti Oromoon keessa jiru takkittiinis hin bushooftu dhugaa rabbii hedduu nama gammachiisa. Akkasitti innillee gumaacha san badhaasa sanii fi doolaara 10,000 yookiin miliyoona 1 sanii oli jechuudha kan inni badhaasa gumaacha fi hedduu nuuf galatooma warri akkasumas maanaajerri Oromiyaa baankii dhalle jechuudha dhugaa hedduu galatooma waan baay'ee nama gammachiisu. Yaa ijoollee teenya ijoollee Oromoo mee yoo argitanii miidiyaa kana irratti jechuudha ijoolleen afaan Amaariffaatiin waa'ee alamaaqqafii quraanaa kana yookiin international quraana dorgommii quraana addunyaa kana yeroo jalqabaatiif dhufee biyya keenya keessatti azaan ol ka'ee haala saniin waan akkasiisan hojjetuun namoonni baay'een viidiyoo irratti hojjetanii garuu isin hoo eessa jirtanii osoo nama arrabsuutii fi nama salphisuutii fi viidiyoo namaa baasuun baay'eedha jechuudha. Namni waan akkasii godhu garuu gammachuu keessan kana maaf hin ibsatinaa maaliif sheeriin godhinaa maaliif viidiyoo irratti hin hojjetinaa maaliif ri'aaktii irratti hin godhinaa kuni gammachuudha. Namni afaan arabiffaa beektan afaan arabiffaatiin namni afaan ingiliffaa beektan afaan ingiliffaatiin darbee jira maraanuu guyyaani. Amma garuu viidiyoo kanallee kan qabadhee fidu kan na godhe baay'een gammade jechuudha. Badhaasa akkas san makiina akkas san kan namni abjuunuu arguu hin dandeenye Shee Alamuddin keenya kabajamaan akkasitti haala saniin ulamaa'ii keenya nuuf badhaase ammallee kana bichaa miti ittuma fufa jechuudha. Isinummaan islaamni tokko ta'a waan gaarii hojjedha malee itti fufa jedhamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf gammachuun kun ammallee hamma dhumaa isiniif haa ta'u gammachuun keessan adda hin citiniin isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoon isa badhaafni
laatamee fi kana garuu viidiyoon baay'ee qulqullina hin qabu sagaleen fagoo waan jiruuf akkasumas caacataa namoota qophii ittiin qabne na fakkaate soo haga danda'etti viidiyoon isa kana dhugaa hedduu nama gammachiisa namoonni gubbarraa yoo argitanii jechuudha dubartoonni gubbarraa maalni gudii maaltu dhufe jedhanii sapiraayisii adda waan ta'eef laalaa jiranii. Walumaa galatti dhugaa dubbachuudha fi taatee torbee kana keessa ta'ee yookiin ji'oottan kana keessa ta'ee ana garuu gara kiyyaan akka nam tokkootitti hedduu takkan gammade namni waan kanaaf hin gammadin hin jira jedhee hin yaadu. Istaadiyeemii keessatti waan ta'ee uummanni akkasitti bahee quraana dhageeffatee dorgommiin godhamee namni nagahaan gargar deemee kagalullee gara biyya isaatitti nagahaan galee alhamdulillah wanni kana caala nama gammachiisu jedhamu hin jiran fakkaatu dhugaan gara kootiin hedduu gammadee namoonni baay'een immoo akka gammadan abdiin qaba maaliif jenna namni yoo shayxaana ta'e yookiin miqqanyaa isa dhumaasa yoo ta'e malee namni hin gammadin hin jiru. Keessattuu ammallee wanti jechuu barbaadu ijoollee teenya ijoollee Oromoo sooshaal miidiyaa kanarra jirtan TikTok irra ta'e Instagram irra ta'e Facebook irra jechuudha warreen nuuf gammadaniitiin baga gammaddan obboleewwan kiyya muslimaa jettanii dhugaa rabbii hedduu galatoomaa nama baay'een argee jira jechuudha TikTok gubbaarratti illee Instagram ijoolleen baay'een ijoolleen keenya kiristaana baga gammadanii warreen muslimaa jedhanii namoonni baay'een gammachuu isaanii ibsatanii jiranii nullee gammanne isinillee gammada galatooma warreen nuuf gammadaniis jechuudha nama baay'ee ka itti beeytu nama ka itti laaltu ka itti madaaltu yeroo gammachuu keetii kasii gammaduu fi yeroo gaddaa kan sibira dhaabbatu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu galatooma Oromoon nama boonsitii bakkeen Oromoon jirtu hunduu ni bareeddi ammallee kana caalaa jechuudha akkasumas immoo ustaazota keenya dhugaa dubbachuu fi hedduu galatooma rabbi umrii isin haa dheeressuu bakka yaaddan gahaa Shamsuu ustaaz Shamsuu Kaamil akkasumas immoo ustaaz Abubakar baay'eedha ka jechuun kan maqaan isaanii hin beekne ustaazota baay'eedha dhugaa dubbachuusif ka akka addunyaa faanti jechuudha akkasitti namoota airport irraa faa waan akkasii godhaa turtanii hirribetti dhabdaniitiin waan kun qophiin kun akka galma gahuuf godhaa turtanii hedduu galatooma dhugaa rabbii galanne keessan jaannatal firdoosin isiniif haa ta'u jechuudha namoonni yoo yaadattan jechuudha bara 1997 akka 98 hagga gizee bara 2001 annan yaadadha jechuudha akkasan dura tare garuu hin yaadadhu namoonni baay'een yeroo san hidhamaa turanii dirreefaa baanii gizee salaataa iida salaatuuf ashabbaariidha waan akkasiisan jedhanii an hin yaadadha jechuudha wallaahi torbanitti gizee tokko guyyaa wajji duree hojjaa duraa jedhama wiixata ta'ee kibxata ta'ee beekani guyyaa jalqaba jechuudha guyyaa qidaamee cufamee guyyaa sanbatarraan hojjaa dura jedhama nu biratti guyyaa sanii qulqulleeffannaa mana barumsaa jedhan qulqulleeffannaan sun ka godhamu maal akka ta'in beeytan shaarbii nurraa guuruudhaan guban dhugaa dubbachuuf jechuudha sirritti yaadadha mana barumsaa keessa waan na jibbisiisu keessa gizee sanii ijoolleen gugurdoon nurra gugurdoo jechuudha ijoolleen dubartoota ka kutaa 8 kutaa 7 baratan tu jira jechuudha ijoolleen rifeensa isaa shaffanatanii ijoolleen abbaan isaanii sheeka abbaan isaanii waan akkasii sirritti kan diinii beekanii nullee xixiqqoodha garuu nutis ijoollee san jalatti ilaalle hijaaba faa gaafa godhanneetiin hin deemnu ijoollee sanirraa jechuudha odoo isiin bootu akka irraa guuranii ittiin gubanii jechuudha masxanqaqaa ittiin himanii shaarbii fiddaniin dhufinaa jedhaniini qulqullina hin qabdanii jedhanii jechuudha laala ilaalcha akkasii sanfaatu ture taatee akkasii sanfaatu ture warra muslimaat irratti garuu wanti sun hunduu darbee dhufee ammammoo akkatti addunyaanuu iddoo nuuf kennite isa seenaa isa lammataa jechuudha kan gizee Najjaashirraa kaasee amma seenaa isa lammataatu ta'e biyya keenya keessatti akkasumas iida darbe kanallee ramadaana darbe kanallee argitanii jirtanii jechuudha Finfinnee irratti ijoolleen akka mana barumsaa keessatti hin salaanne akka hijaaba fidanii hin dhufne mattaawaqaan kan dura kennameef irraa guuramee waan akkasii sun amantaa walitti buusuudhaa fi wantoota baay'ee taatee baay'ee mirgi isaanii sarbamaa dhugaa rabbii amantaa isaaniitiif qaanaanii saalfataa jiraachuu turani kanaafi kana hunda bira darbeetiniin carraan kun amma isin gahee akkatti gammaduu keessanii fi hundi keenyayyuu gammannee jirra baga gammaddan isinillee isinin jechuun jaalladha itti aansuudhaan immoo viidiyoo xiqqoo isiitii kan namaa jechuudha waa'ee Sheek Kamaal waa'ee Itoophiyaa haasaanii viidiyooleen akkasinitti dheeranne gabaabsuudhaaf yaala dhugaa dubbachuudha fi yoo inni akkasitti imaan jedheetiin jedhu namni imimmaan hin qabanne namoonni baay'een jechuudha inni beekamu waan ta'e maraanuu waan Itoophiyaa keessatti ta'ee waan baay'ee nama gammachiisu ani gara kootiin hedduu gammadee jira isinillee baga gammaddanii baga waliin gammadanii isin jedha warreen nu gammadanis warreen nutti gammadanis
hundi keessanuu galatooma waan biraa jechuu hin barbaadu. Aljeeriyaa kan ta'an Profeesar Sheek Kamaal Qaadaa Aljazaayiriin galata isaanii akkanaan ibsani. Yaa warra Habashaa kabajamoo, yaa warra Habashaa kabajamoo, yaa warra Habashaa kabajamoo, kabajaa Islaamaa waaraa ta'iniin isin kabaja. Hanga malee nageenya nu barbaachisa. Nuti biyya nageenyaa keessa jirra. Nageenyi Rabbii rahmanni isaa fi tolli isaa isinirra haa jiraatu. Profeesarichi itti fufuun ummata bal'aa irraa bakka bu'anii akka dhufan dubbatan. Itti fufuun haasawaa isaanii akka armaan gadiittis dubbatan. Ani biyya keessaniin dhufe. Biyya ishee nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam moomintoota duraaniitiin gara dachee Habashaa deemaa isii keessa mootii namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira jedhanittiin dhufe. Dhufnee dirree xiyyaaraattis buune. Yeroo dirree xiyyaaraa Habashaatti buunu kan Rabbiin nurraa beeku garee moomintoota sahaabotaa kan akka Usmaan ibn Affaan, abbaa ifaa lamaa, haadha manaa isa Ruqayyaa intala ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam, Jaafar al-Xayyaar ilma wasiila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Ash'arii warra isin bira qubatanii turan yaadanne. Warri kun lubbuu isaaniitiin makkarraa baqatan, amantii isaaniitiif jechas godaanan. Yeroo sana arabni tokkollee isaan qubsiisuu hin dandeenye. Nabiyyiinis sallallahu alaihi wasallam gara dachii Habashaa deemaa isii keessa mootii namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira isaaniin jedhan. Allahu akbar, faaruun kan Rabbiiti. Sahaabonni obboleewwan keessan dhufanii dachii Habashaa qubatan. Garee warra mushrikaa isaan salphiftee gara Makkaatti deebisuuf jecha isaan faana dhufte. Gara Najjaashiis dhufanii malaammaltummaa kennaniif. Dhimma amantii isaa ilaalchisee dhimma Yesuus kan inni itti amanu ilaalchisee isarra fidan. Akka inni isaan deebisuuf waan hunda fidan. Garuu Najjaashiin mootiin keessan, abbaan keessan, akaakaan keessan abadan gubboo hin fudhatu. Yoomuu malaammaltummaa hin fudhatu. Duudhaa isaa gonkumaa hin gadhiisu. Isaaniin akkana jedhe. Yaa warra Makkaa, Rabbiin kakadhe osoo isin warqii dachii guutuu naaf kennitaniyyuu garee moomintootaa kana isinitti hin kennu jedhe. Ergasii sahaabotaan dachii kiyya keessa